السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماهر كفوني هردفتو تكين يادا هرمو فيديو هاروان ولتدي بنيجرا فيديو هاروان كن دبرتوتا سعود عربياتي درارادان جنكمارن kan asii hojiin hojjedhee of jijjiira jedhanii achi dhagan ammoo achitti miidhamaaranu isaan isinii qabadhee dhufee warri channel kanaaf haarawaa taatan subscribe like gochuudhaan kara video dubartiin haadha keenya, dubartiin obboleettii keenya, dubartiin haadha manaa keenya. Waan baraan shamarran biyya Saawud Arabiyaa keessa taate bineensi bosonaatu hin taane. Please mootummaan Itoophiyaa, aangawoonni Itoophiyaa yoo akka carraa sagaleen kun isin qaqqabe obboleewwan keenya Saawud Arabiyaa keessatti madaamonni halkanii guyyaa inni jarra hojjechiifatan hanqarnaan akka harreetti tumaa akka harreetti dararaa harreedhaa olitti malee akka barbaadan godhanii ijoollee keenya qaamaa sammuudhaan miidhaa jiru waan ta'eef yoo danda'ame ejensiin hojiidhaaf gara Saawud Arabiyaatti shamarran imalchiisu nurraa haa cufamuun jedha walumaa galatti. Haga wanni ta'e beekamutti nurraa haa cufamuun jedha. Obboleewwan keenya shamarranii imala hojiidhaaf jireenya keessan jijjiiruuf gara Saawud Arabiyaatti karoorfattanii jirtan kaansel gootanii akka gara Dubaay gara biraa akka imaltan isin gaafadha. Akkasumas ejensiin biyya Itoophiyaa keessa jiru kan inni bilbila namarraa kaasu kan inni shamarran irraa bilbila kaasu gaafa ergu qofa malee gaafa jarrachi kaan bilbila irraa kaasaan jiranu rakkoo jaraa hubataan jiranu mana hojiilee jijjiiraaf hin jiranu. Ejensoonni biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran keessattuu yoo ijoolleen hojii ta'uu fi didee gara ejensiitti deebi'an caammaadhaan fuula keessa dhahanii tumanii dhiitanii geessanii madaamitti deebisaa waan ta'eef ejensii kunis akka ilaalcha nuuf godhatu akka nuuf laalamu. Ejensiin Itoophiyaa keessa jiru parsantiin 75 hattoota waan ta'eef mootummaan akkuma kanaan duraatti akka nurraa cuccufaman nu odeeffannoo jaraas bilbila jaraas hunda jara sagalee jaraas ofirraa qabna waan ta'eef akka ejensoonni nurraa cuccufaman gaafanna jalqaba jechuudha. Ejensoonni yakka akkasii ijoollee irratti raawwachiisaa jiran itti aansuudhaan rakkoonni shamarran biyya Saawud Arabiyaa keessa jara mudatee jiru kan lakkaa'amee dhumu miti. Please obboleewwan keenya shamarran kaleessa jireenya jara akkuma keenyaa kana jijjiirachuudhaaf biyyaa baaniif sagalee ataan siin jira viidiyoo kana duutu of jalatti godhaa galatooma. Akkuma dhageessanii jirtan kanatti egaa dararaa adda addaa irra gaggeeffamaa jira. Kanaafuu jennaan rabbiin kadhadhaa fi obboleettii keessanii kana rabbiin akka rabbiin nagaan achi fidee yookaan immoo bakka jarri barbaadan ooma jarri niyyatanii bahan rabbii kenneefi jennaan gammachuudhaan galanutti rabbiin kadhadhaa fi warri kana dhageessan amma immoo kara viidiyoo isa itti aanu. Kichuu cittee jirti laa gurbaan kun ijoolleen samoona kanaa siluma ituma garaa haadhaa keessaa gadi hin bahiniin achi keessatti jala dhiimattee bahaatti immoo sa ijoollee siin amma kanaa kun inni siin fuudhaattu maal gochuudhaaf fuudhaattiin gaafiidhaante yeroo akka gurbaa kanaa laan mutaandii wayii kaadheen horii eega hudduu keessa xallaafame waa'ee fuudhaa dhiisaati. Fuudha isii sobaa tokko maatii jala dhokatanii wal fuuchuudha ulee wahiirra taa'anii wal fuudhan takka yeroo akka gurbaa kanaa akka keessa turre yeroon jijjiirameera fakkaata. Samoona kana jala diimachuun takkatu ijoolleen jala diimataatti natti fakkaata. Bishaan isiin dhugaattutu ho'aa ta'een beeynu walumaa galatti rakkoo jabaa deemaara. Hello Danare. I'm out of finjala bechu machura. I love you. I love you. I love you. I love you. Jamal jalarama. I love you. Nanjegin jatai. Ah, gitar erba yo jala jala tangira. Jala le kala jala kate malo na marache.
Mitorgi kukuta mitorgi. Love you. In kukuti mitorgi mani wahakin bego. Love you. In kukuta. Senjara da jalali kana marache malo ni gubade. Om na sacha kare. Sacha. Sachadu. Mana sacha kan gubade malo. Yahoo! ammallee walaloon kun walaloo qiyaamaa lafarratti qabu turfaa jira. Walaloon kun achi keessatti ati biqiltuu koo isheen tokko qorataa koo jennaan amma asumarratti sitti eega miidiyaatti ol bahee dubbiin inaaffaadhuma. Tayyib yoo amma maqaa keetiin hojjenne wanaa fi biqiltuun maqaa keetii. Hin taane immoo. An qorataa uummatee isiin qorataa koo naan jettee ani immoo doktora koo jedheeni yookaan biiftuu. Yes, ati biiftuu. Hin ta'u jettee isiin hin taatu kaa du'een sagal gubadha waan jedhu kaasaa jirti bar. Amma bari isiin qorataa koo jetti laan ani immoo biqiltuu koon jedhaan. Sorry. Ay arayyuu na dhibe. Arayyuu ayaa kaayi. Ani amma sirrii ergitanii. Ani biiftuu koon jedhaan. Isiin immoo waan isin ergita hin beeku affeektiin godhe malee. Akkisii galee waan jaalallee hin qabneef ammaaf singiliidha. Akkuma neda jedhee qorataa konaan jetti isiin maquma koo waamti. Koo jettu waan hafu miti. Dhimma walaloo barreessuu wal jalaa qabuudha sisaa. Akkasii. Ati jettaa isheen dhiira ati isiin dubartii taatee jetti isheen dhiira sorry isheen dubartii ati dhiira taatee wal jalaa qabdaniimi. Akkasii. Akkasiimi. Akkasuma. Isheen anii fi ati akka hariiroo waliin qabnu beeyti. Sirriitti beekti. Erga beeyte bakka maqaa biqiltuu jedhu san maqaa biiftuu buustee haa jettu waliin jedhaatti fufa. Doktor wallaahi isa dhugaan sitti himu isiin anaaf siif walaloo walitti hojjetaa anaaf siif walaloo jechuun waa tokko of keessaa hin qabdu sii galee amma kan na dubbachiisu koo kanan isii wajjin nan jedhaa isiidhuma wayyaa kanan jedhu isii walaloo wajjin hojjechuun. Ati maa fiixattee na mormite erga isiin ana beeyte erga isiin anaaf sii kan wajjin beeytu ta'e erga dhimmi isin lamaan walitti fidu dhimma hojii qofa ta'e. Bakka biqiltuu jedhu san biiftuu jetteetiin hojii keessan itti fufa rakkoon qabu hawaasni haa dhaga'u. Si deemsisaa lama keessaa tokko filatta. Tarii walaloo san maqaa kan kootti jijjiiramee maqaa kun bakka bu'ee jedhama tokko. Lammaffaa walaloo isii wajjiin waraabdanii gadhiistan adda dhaabdan lama. Kun amma kana yoo jedhu mirga kan kee dhiibuu yookaan maal jettee waawee. Waawee maal jettee anarraa? Firiidamii. Firiidamii na dhoorgite naan jette isaa? Akkasii bara amma yoo narra kaarta wallaahi na dhowwite bara. Baara na dhageeffadhu. Taarii waan lama kana keessaa tokko filadhu. Taarii ishee fi walaloo maqaa ishee keessa bu'eessan maqaa koo jijjiirtu. Taarii ishee waliini gabrummaa jira kan jette san jechuudha. Taariitii. Walaloo ishee waliin jette dhiista tarii walaloo mamuluu dhiistee kophaa kan ga'e hojjetta. Kana lamaan keessaa tokko filadhu. Filannoon baay'ee kan keeti. Amma har'a filachuu hin danda'u kaa boori isii galchee haasofsiisee keessaanis itti qaatan itti dawwaluu dhiisee erga girriin kun eegale dhugaa dubbachuu fi ittiin haasaan jiru. Ati na argitee na arguu baattee an dhugaa dubbachuuf duubaanis si namana siifan ajajama waan ta'eef. Ajajni kee amma dhugaa dubbachuuf tasa natti ulfaate siigale natti ulfaate. Kanaafi. Ati filaalaali waan kana kan murteessisu hin deebistamu hin deebistu gaafii ansi gaafadhe kan filattaadhaaf gaafiin kan gaafii kana deebisi murteessisu. Si jammar yoo isin dide jettee hin didde yoo isin isheette jechuudha. Kana jechuun anaaf osoo hin ta'in ajaja dhalaa biraa fudhattaa jechuudha. Gaafii kana deebisi. Kana lamaan keessaa tokko filadhu. Amma walaloo kana fixutti aan dhugaa dubbachuu fi waan dhufee isiidhuma wajjin hin fixan walaloo kana. Isii waan wajjin barreesse cubbuu natti ta'a. Baay. Isin wajjin fixadhu. Lakkii waan dhugaa dubbachuuf haqan dabsu. Isii kanas jibbuu hin danda'u. Isii sanas walaloo isii waan isii na biraa qabdu
wajjiniin hin fixa waan hin jalqaba wajjin eegale hin danda'a. Dhagaye suusuuti obboleetii kee qaali obsi Relax ishee obsi baalla. Miira to'atu. Bishaan fudhuu kottu. Bishaan fudhuu. Irra buufatu xiqqoo si qabbaneeffadhu. Ati qorataa? Ati amma manfaatu. Obboleetii kiyya ila wanti na buutise tokko yoo jiraate yaani ilma namaatiin jijjiirama kan jijjiirame rabbii tokko jaala. Wanti jiraate haala ta'a inni jalqaba ittiin ture ani dhugaa rabbii dubbachuuf namni tokko waan haasa'u miti karaarra darbe dhiiruma natti fakkaatu namni biraa jechuudha. Bakka just onnee koo guutuu isatu mo'atee jira. Ni beekta jaalala sirriitti beekta wanta jaalala. Waan jaalalli nama godhus sirriitti namni jaalala hin beekne hin jiru jaalatti argitee ta'ee yaada. Otoo durseenetti himi biiftuu waan akkanaattu jira nama akkana waliin haasa'utu jira si ta'a yookaan waliin deemna wayii dammoo bakka jedhee akka amma jedhu kana otoo jedhee natti miti innillee uf amansiisa. Anis uf amansiise bakka irraa uf qusadhaa hin deema uf miidhaa hin deemu si galteemi. Amma jeelaan ga'ee ishee wajjin waan xumuree ka'ee dhufee nam onnee firiyummaa naan jedha abarsan waggaa 4 guutuu maatii koo icciitii wayii isinitti hima. Namoonni wayii dhaqanii maatii koo gaafatan haasaallee isiniif dheeresse dhiifama naa godha. Maatii koo nuu kenni intala mucaa kan kee jedhanii abbaa koo gaafatanii jennaan abbaan koo bilbilee na gaafate. Biiftuu naan jedhe wayyeen jedheen mucattii kiyya namni si gaafatu jira. Akkana nuuf ni kan nuuf godhi naan jedhanii naan jedhan abbaa kiyya nama jaaladheeru qaba ijoollee akkanaatti fageenya irra jiranii jedheen ni kan nuuf gootanii yeroo dhiyoo keessa akka waliin dhufu inni gara kiyya dhufiinsaadha kan waliin nu gallee ni jiru na. Ishi maatii keessatti warama maalumaan jedha jedhee bar maatii koosanitti maal jedhee deebi'een dubbadha. Kan akkoo kanna. Amma taragaagga eegateessi wanti hunduu hedduma waan ta'eef. Carraanaa kenne nan dubbadha. Ilaali iyyuu laayimimmaan qabachuu dadhabeera sii galee gubadha. Amma manni koo mana boo'ichaa ta'eera. Emoojii boo'ichaatiin guutaniiru ijoollee. Gaayis illaa aleekum tiktookii gubata emoojii boo'ichaa kanan baay'isinaati. Amma nan tasgabbeessa hin tasgabboofti. Tokkoffaa yoo inni didee jedhe anis jira waan ta'eef. Viidiyoon har'aaf qabadhee kana fakkaata.